الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كم نجاجر تاني فيا بقى جراتني يرود إيرا في يوتيوب فيديو هو برابني والما غلط. الحمد لله رب العالمين. ربي فديساتي نجيا ولتنو دجا سيرا سنين جدا ربي فكرني هاجيه بقى جرتني نجيا ناجرات ده هما سنة تكون خيري سنين دربين جمتشود أولتي هادفنو سنين جدا asma horon youtube kiyya faaret kan like share subscribe godhu hin dagatina yeroo dullee sinin jennan beektan kaasanillee waan hillee jennuun jedha. Viidiyoon kiyya har'aa namni takka yeroo du'u yeroo duniyaa tanarraa deeme aalima ta'u ka zafanu ta'u kama fadha ta'u ilma namaa tahee jechuu ka muslimaa ta'u ka kiristaanaa ta'u ilma namaa tahee lubbuun tamuu du'a naftu jechuu maal irraa barannan nama du'u sanirra du'i nama sanii masalan dhihoo sheek Adam Tuuraa du'a rabbi rahmata isaanii haa godhu kaleessa Dr. Ali Birraa du'a rabbi rahmata isaa haa godhu hundi isaaniitu garuma achii garuma akhiraa san deeman jechuu kana malee hedduu jira. Kun warra beekamtii ummata biratti qabu ka beekamtii hin qabne duniyaa tanarratti guyyaaniin daqiiqaan namni dhuma guyyaaniin osoo hin taane daqiiqaan duniyaa tanarrattu namni daqiiqaan dhuma jechuu. Biyya keenya sanattuu maanta namni guyyaaniin dhuma garuu ka beekamtii qabaatee miidiyaa rabba hojira kan hin baane jira. Walaakin nama du'urraa maal barannanu sila akkuma namni kun duniyaa tana gadhiise anillee boruun gadhiise jettee keessatti of ilaaltee jirta. Anillee boru fuula rabbi dhaabbachuun koo hin oolu, qabrii kophaa seenuun koo hin oolu, kafana adii saniin natti maramuun hin hafu, maqaan kiyya janaazaatti deebi'uun hin hafu, abalu du'een hin hafu. Silaa jettee itti yaaddee dalagaa keessan maal akka dalagdu hal rabbiin dalagaa keessan irraa jaalata jettee itti yaaddee beekta. Abaliseen du'ee jennee feesbuukii, tiiktookii, yuutuubii irratti facaasuu osoo hin taane itti yaannee gara rabbii waan nu deebisu mizaan keessa galchinee jirra hin galchine jechuudha. Maal goona yeroo takka du'e abaliseen du'e akkana ture akkas jenna. Ati hoo maa ofii keetii isa du'e sanirraa barumsa hin fudhatin. Namni takka yeroo du'u hagamitti dhugaa dubbachuuf dhugaadhaa azantee bu'uun mala. Nama du'e sanii bu'uu dhiistee ofii buusee beektaa. Bakka isaa kana ani guyyaa takkaan hin bu'e jettee beektaa. Allahu aalam natti fakkaatu. Nama du'e sanii bu'uu dhiisnee ofii keenya isee buuhanneerra wayya. Maal irra akkan jiru boru fuula rabbii wanneen yootti hin dhaabbadhe dalagaan kiyya kun na gammachiisa jechuutu nurra jira. Gariin yeroo takka du'e nuu fuudhee muuziqaa azanaa irratti dhee olii gadi shurubbisa. Maaf akkana ta'e? Inni nuu du'e fuula rabbii dhaqe muuziqaa kabbara meeqaa fuudhee itti shurubbisa jechuudha. Du'aa muslimaa hunda rabbi rahmata isaa godhu. Kan musliman taanillee ahli isaa rabbi sabrii isaa kennu. Maaliif du'i musiibaa guddaadha jechuudha. Du'i musiibaa guddaa musiibaa ilmi namaa itti tamokkuru jechuudha. Namni du'a jalaa rabbi si baasu jechuullee hin dandeessu. Maaliif hin danda'amu gaa? Rabbiin biyyoota tanarraa sin uumna biyyuma tanatti sin deebisna biyyuma tanarraa sin kaasna nuun jedhe Qur'aana keessatti. Saniif du'arraa rabbi najaa si baasu jechuun waan hin danda'amne. Maal jechuu qabna? Rabbiin karaa khayrii irratti karaa rabbiin dalagaa keenya nurraa jaalatu irratti karaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam sunnaa isaa hordofnee boru waliin kaafamnu irratti akka doonu rabbii kadhachuu qabna. Ati naa kadhu ani siin kadha, ani ofiin kadha ati siillee hin kadha malee silaa du'a jalaa osoo najaa bahee namni ergamaa rabbii baa sallallahu alaihi wasallam ambiyoota baa ture. Namni du'a jalaa najaa hin bahu. Sababaa saniitiif keessattuu buleen kiyya ani akka kiyyatti wanni ani isiniin jedhu yeroo takka du'e akka muslimaatti yeroo namni muslimaa takka du'e namni amantaa biraan qabne sana irraan dubbadhu nama muslimaa irraa dubbadha. Yeroo namni muslimaa takka du'e muuziqaa irratti hiitanii hin shubbisina hin gaddinaa jechuu fedheeti. Hin gaddinaa muuziqaa irratti hidhina namni muslimaatti du'e. Inni nuu duniyaa kanarraa deeme mookaf yoo dandeessan du'aa'ii kadhaafi nama du'e wanni fayyaduu jiraate du'aa'idha.
yoo ilmaan saaliha qabaate mucaan sun isa duubaan du'aa isaa godha khayrii isaa dalaga yoo san hin dandahamne warroonni nama san jaalattan soo duniyaa tanarra jiru hin beeka hedduun keessan jaalattan nama kamummaan taane dhugaa dubbachuufi jaalalli keessan suni nama du'e sanitti sayyi'aa dalagaa badduu dabaluu osoo hin taane dalagaa khayrii du'aa isaa kadhachuu rabbiin rahmata isaa haa godhu jechuu waan akkisii heddummeessaa malee viidiyoo isaa sheer godhuu suuraa isaa sheer godhuu ka duraan sirbuu ture yookiin waan akkana keessattuu warri khayrii olamaa'ii masalan da'awaa karaa khayrii nama waamaa turan sunillee yoo godhame maafi mushkila keessattuu warroonni zafanan baafadhee hu'atoo namni muslimaa namni zafane muuziqaa nama sanii sheer hin godhina rahmata kadhaafi maaliif muslima nama salaatu nama rabbii takichatti amanu nama shahaadateenitti amanu nama arkaana islaamaa arkaana imaanaa arkaana ihsaanaa beeku itti dalagu waan taheef rahmata kadhaafi malee olii gadi viidiyoo isaa achitti sheer godhuu armatti suuraa isaa sheer godhuu laa kana dhiisne nama sanii rahmata kadhachuu qabnaa saniin jedha nu hillee barumsa irraa fudhachuu qabna dalagaa kee kana ofii kee ofirra taa'ii dalagaan kiyya kun hagam rabbii gammachiisa hagam takka rabbiin dalagaa kiyya kana narraa jaalataa anillee boru akkuma sheek adamtuulaa doktor arbirraa wayi kana qofaa dhaare hedduudha akkuma sanin deema sila ammaan tanarraa dalagaa kiyya kana jettee ofii keetii osoo guyyaa mizaanaa sittin dhufin of mazzanii obboleetitii obboleessa kiyya ka sirbitu sirba dhiisii ta sirbitus sirba dhiisii ta hijaaba dhiises hijaaba deebihii ta zikrii dhiises zikrii deebihii ta nama walit dirtus nama walit diruu dhiisii ha khayrii kee carraaqadhu siin jedha viidiyoon kiyyaadhaa kanuma fakkaataa haga viidiyoo biraa walitti dhufnutti nagaan naa jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh